laal fannooni babbareedu siimi wal altera sinjiru qaraatii barnoota baratteera si jira Allah la jedhe malee kam turre jiran zen la babbareedu kan osoo nama nuti qaban Allah bakka kana faana quufedha umaa singootu gaafa biyya laa deemnee baraasni dheeyna waysi gaafadha gaafas barnootaas fayyada barnooti barnoota sawa ati baradhu mootummaa mangistii nu taata yaa biyya bulchitaa ayye retailers and tenants who are looking for ati gaafa lafa laa deemtellee kanuma qabattee teessu anas ta'e baradhee si biraa deema nama qaree bikka gaa nama qareetu mootummaa ta'uu danda'a nama qareetu biyya bulchaa san jechaafuu gisee biyya san deetees nama qaree bikka gaa obboleettiin teenya wanni nurra laffaateef akka nuti bikka geenyuu fi akka nuti nu gammachiistuu fi saniifuu obboleettii teenya akka gammachuu isii akka gammachiisnu ta'uu qabna siimuuf raadisii. Dufte? Nyaata si fidame? Durani salaatiin dhufeetiin nyaadha. We're in a mall which is it's not even a mall, it's a city. So it's completely iconic, it's completely different from anything we are in currently. We are in a good place. I think Two Rivers has done a fantastic job, you know. It's a place not only for us, Novo Coffee, but for everybody. when the vision of Two Rivers was presented to me, the very first thought was... Hi, Hamza. Fati. Akkam jirtan? Salaatee dhufu jirta? Salaatee amma alhamdulillah. Hamza akkamati? Barumsi akkam jaa? Maaliif jirtan? Wanti isin barbaachisu, wanti isin irratti wanni isin godhuu qabu ni jira? Wanni barbaaddan yoo jiraatti ani isiniif jecha umrii tanaan ala oolee barumsa kiyya dhiisee isin barsiisuuf jecha ala oolee kan hin galu jiru. Kanaafuu akka isin barumsaan naa cimtaniin barbaada. Nama barateetu mirga ifiitiif falmataa, eenyummaa ifiitiifis dubbataa, mataas ol qabatee bakka fedhetti illee jiraata waan ta'eef jecha ani xiyyeeffannaan keessaan barumsa qofa irratti haa ta'u wanta barbaaddanii ani isiniif hin jira alhamdulillah rabbi fayyaa naa kennu wanta akka illee narraa hin rakkatina barumsatti naa jabaadhu tole. Atoo bareedduutiya. Qochuu jirta meeree barumsi daftarri mee? Daftaraan makaayee amma simuu fudheenaa sa'aalaa lu'eedu. Siimuu daftaratu irra faayidaa siif qabaati. Daftaraan malafaa hojjira. Akkasi tole ayyee. Kanaafuu nuti la rakkoo jidduu teenya maaliif nuti nama takka illee hin qabnu ni beeytanii nuti obbaleeyyanii waa takka illee wal dho'isuu hin qabnu wanti isin barbaachisu yoo jiraate ati illee na gaafadhu akka obbaleeyyanii akka hiriyaa akka haadha abbaa waliif tahuu qabna nuti. Maaliif wal malee wanni qabnu namni nuti qabnu siin jiru wanni nuti qabnu siin jiru. Kanaafuu yeroo kan kee bilbila irratti osoo hin taane barumsa irratti xiyyeeffadhu. Tole wanti natti himuu barbaadu yoo jiraatte na dhoysin yeroon dhufu jechuun dubartiidha waan addaa barbaadda waan baay'ee si barbaachisa. Kanaafuu iftoominni jidduu teenya jiraachuu qaba. Maaf maatiin taa'ee mari'atu akkasii bareedu ta'e maaf maatiin taa'ee mari'atuu fi maatii waa wal dhoysu tokko miti. Kanaafuu wanta hundaafuu ani isiniif hin jira naaf jabaadha barumsa keessan irratti. bareeddu la dubbi saxaamaali maalta Walbeena? maarra koo qaba namni waluma baraame Namni lafaa ka'ee kanuma wal bara karaana taayimiin qabu meena dura godhana. taayimiin maal daqiiqa 5 barumaa rakkoon qabu Maal fedha maal fedha? si hojii wal baruun fedhe eegaan si harkeedhaa dasna jette hedduu sanumaaf. Dassi jedhe. Waan biraa waan sin jennee mi dassi malee. No. Rakkoo qaba. Ani maaltu gargaarama? Achuu wal barree silkii adda fudhannee adda deemu maal rakkoo qaba kanaa? Maqaan kiyya Fatiyaa jedhama keeyo. Kiyyaas maammii jedhama. Maammii. Haa na dabarsu gaa maqaa wal barree. Tugummaali daqiiqa 5 dhaabbadhu as eegaa maal rakkoo qaba? Eessa Suula jirta? galuu jira beelanna jira obboleessi keenya eegu jira obboleessi yoo kenna laal
guyyaa malee morma kana irraa darbi. Daqiiqa shanii rakkoon qabu inni huzaa kana keessatti. Hayyee telefoona keenyaa kan siifin bilbila. Telefoona yaa guyyuu karaa kana achirraa gabbu'ee foqii ta'e irraa siimee seenaami as taa'in eegi. Oo guyyaa barnoota hin qabne akka wal agarree hojii bashannannu fedheeti. Bashannana silaalis ni moon fedha. Obboleettiin tiyya namatti. Maa rakkoo ati sababa hin dhabdu qatti manaa baatu rakkoon qabu. Waan mali defna as qabu. Hayyee. Wayyaa rabbi yaa arna irraa dhumatti arra. Homaa bareeda. Hayyee bakka jenna la. Hayyee siifin bilbilaa bareeda. Ogoon si bilbile malee amma naa bilbilu iskoon wayita si bilbile malee bilbile obboleettii yoo argite laal. Homaa rakkoon qabu bareedduu hayyee. Arra maaltu haaraa olmaan Oromoo fi Oromiyaa maaltu jira dhiiroo? OMN Alamanaan sa'a namaan oolteen isin nagaa akkam jirtan odurra jira waan dansa. Miidiyaa neetwork oduu guyyaa kanaaf qeqen. Hamza Usmaan Baay'uutiin. Oguta ka khottu meesiin barbaada. Ayyee dafin turin ayaa. Abbaan qabeenyaa Oromoo namni maqaan isaa Tashoomaa Nuqus Dureessaa jedhamu sababa shanee deeggarta jedhuun roobi darbee waxabajjii 16 baarkoom 2021 waraana raayyaa. Ufeetiin jira kunuun. Akkamati ree fayyaadha maaliif jirta? Fayyaa naadee jabaadhu ayaati silaa jabaadha maashaallahi. Obboleettiin ta'oo maaliif jirti ati silaa siin quba qabaati maashaallah jabaattee baratu jirta haalli obboleettii teetiyoo. Halluu obboleettii yaa arraa reefuulee Hussein Tureeni siimuu dhiisii karaatiif Ayyee. akkasii barumsarra jabaadhuun deemuu irra geessuun irra guddumee Ayyee. Waan gaariidha lakkee namni umriidhaan guddateefillee walirra waan beeku xiqqaateefillee guddarra hin wallaalu ishiin sirra guddoollee yoo nifi taate ati obboleessa keenya obboleessa si qofa qabnaa nuti sadeen kana wal malee homaan qabnu gorsuu qabda. Mana wayiin oola manaan oolu isiniif jechaan umrii tanaan gabbahee ala oolee kuulii dalagee isin barsiisuuf akka isin bakka guddaa takkanaa geessaniin barbaadan. Kanaafuu teessisii gorsii rakkoo yoo jiraate hin sodaatin anis natti himi jidduu keenya iftoominni haa jiraatu. Waa takkallee wal dhodhoysuu hin qabnu. Kanaafuu ishiin amma siimuu kanas wanti biraadhaan ni jira siimuu ittiin dubbadhaan rakkoo hin qabu. Ayyee kana qawween jaanii warri keenya kanallee naa eegaltee isii aayaa haa kami dhiiroo mucaan ayyee nama akkam fakkaatamee hogguu ilaaltuun eessa yaani inni ollaa keenya ganda kana moo fagoodha ayyee Tole dhiiroo baruma mooraati ni beeknaa silaa mooraata nagaa ollaadha ollaa namni hin beekne hin jiru. Ayyee meeshaalee ni ilaala isii waliin hin haasawaa tanaanaaf ishiitu fura. Ati obboleettii teeti ija tante irraan kaasii yoo waan takka taate tokkoon keenya yoo namni takka nurraa waan takka ta'e nutu miidhama. Nutu irrata waan ta'eef jecha wal jabeeffannee wal taanee wal dhageenyee nuti waliin deemuu qabna. Numa gorsi narra guddoodha jetteen dhiisini. Miidhamni ishii miidhama keetii miidhamni keenya kawaliiniti waan ta'eef jecha bakka hin taane dhaabbachuu hin qabnu nuti bakka hin taanettis mul'atuu hin qabnu. Kanaafuu ati hin ifatin barumsa keetitti jabaadhu ishiinis akka karaa barumsaa ishii xiyyeeffannaan isii karaa barumsaa ta'u gorsuu qabna. Akkasii Hamzaayyee ati deem bakka qo'adhuu ofirraa yaa galatoomii guddadhu bakka dhiiraa gee. Maaluma umriin akkanaa dhiiroo yaa rabbi nuti wal malee waa takka hin qabnu obboleeyyan kiyya kanaan nan qorin yaa rabbi obboleettii tiyyaas obboleessa kiyyaas hunda isaaniitu naa qaceelchaati ni dandeessaa yaa rabbi yaa Allah. Eessaa dhuftee kottu taa'ime? Eessaa dhuftee bareeddu tiyya? Geeleen ta'e takka tolchitee hamsituun eenyuma dhiiru? Geelee tiyya hin beektu? Ta lammaffaa galansan. Lammaffaa asii tana hin beekuun ayyee nama mana. Wal isin barsiisu? Tolee rakkoo hin qabu. Nama mana ooluutu nama baraa miti. Isinuu nama naa barraan gahe ani.
Amma fidee ol si barsiisa. Tole tole. Hayyee akkami reeti? Nagaa qabaate. Maaliif jirta? Iskuulatti jira. Mhm. Niin qo'adhe yeroo galu. Hayyee. Kitaaba kiyyaa daftara kiyyaa waliin jedhu. To waan gaarii akkamiin waan nama gammachiisu maashaallah. Nama dubbista amma dhugumatti kitaaba. Wayi ni dubbisa. Bakka feete banii na gaafadhu. Guyyaa takka ammaa kun isiniif hin oolu hamzaan silaa barumseessattuu cimaadha. Ati anatu si qoruu taati barsiisota kan kee osoo hin ta'ini. Garuu banni ati qo'ataa ooltu tuni bineendi balaa amma dhuftee nama irraa urgufatu tana TikTok jee. Facebook jee. Maalii rammoo irraa argufatu? Achumarra naa ooltaami. Akkasii miti. Sa'a laallachuu yeroo hin fedhu. Simuutii banee laalladha. Haaya. Sa'aadhaan qo'adhe karooraan. Gabas. Hamza baay'ee karoora beekaare. Hin beeku. Kitaaba dubbisuu. Ani immoo sa'a kanaa barnoota kana eegas illee barnoota kana waan jedhuuf simuutan laalaa oole sa'a ammaa malee waan biraan laalu. Tole hayyeef akkas ta'e utuu waan gaariidhaati. Beektaa namni simuutan osoo hin taane barumsa keetitu irra siif faayidaa qaba.